جارتي هنغاسا أنا أدفو ودي يتنكا مست جالال هنغاسا أفكب دو كم يتيبزيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تين أعوذ بالله نالة الله عليك يا جرا كينيا أدرانوتي إجولة أبا جفار سنتك أنفني نجالتني وأنا نجالتني ونجال ديمتني توكتي سندابو أتونتاني أين يدري مكاني جي إمام ما أبي أتبردو Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha har'aan tana namoota nuti jimmeefiin jechuudhaan Oromoota Jimmaa Oromoo biraa irraa adda baasuuf halkaniif guyyaa shira xaxanii waan hin taane oofaa jiran irratti qophii bashannansiisaa takka tan qopheeffanne qabna ittiin buhaaraa hamma xumura qophii keenyaa share like subscribe gochuun nu waliin turaadhaa qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaataa itti dhiyaadha. Osoo gama qophii keenyatti isiniin dabarsin dura biiftuu gadaa goobanaati wajjin gaafiif deebii goona ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Biiftuu xiqqooni dulloomte akkam? Dulloomte. Warri garbaa qoraani. Dhugaa jennaa bar nun amantu? Shaa jedheen nufi maal isinitti fakkaatame? Nuti uumaa nutti hin fakkaatu eessaa dhufte jennee silaalu jirraa bar. Harka keessan bakkuma teessan taati. Shaa naa godhaame. Shaa naan gootani. Harka dhahaa jiru bar hin garreeti mee doktora Silimaal jettaanati. በጣም ወዳቸዋለሁ ይምጡ ጃርቲ ሃንጋሳ አና ድፉ ውድ የተነካ ምስት Ijoolleen zawanaa kun akka keessan kana obsan qabanii si arrabsuu faatu mala of eeggadhu. Ani abbaan barbaadde na arrabsiti abbaan barbaadde natti aarte I'm not living for anyone. Namaaf hin jiraadhu jireenya koo keessatti. Be myself. Tolee gaamii ati dhalattu eessaati gaa? Intala wallaggaa beegii baadiyyaatti dhaladhe. Rabbi garuu gandummaa na keessan keenya. I'm so happy. Ajaa'iba dhalattuu wallaggaati. Garuu erga bilisiginnaan si mindeessite kana gammachuutu fuularraa si mul'ata maali Dr. Abiyyi kun baay'ee si gammachiisensa. Abiyyiif hin gammadoon abiyyiin koo gubataadha. Haay maaliif hin gammanneefoo? Ila fuulli isaallee bosobboose istireessa fixe. Cubbuu inni Oromoo irratti hojjetaa jiruutu akkas godhee bar. Tolee gaamee waan reefuun tana jette san jechuunis Abiyyi ansiif hin gammanne kan jettu san afaan faranjiitiinis akka nuuf jettu barbaanne. Abiyyi I'm so happy for you. Kan kee kun baay'ee nama dhibaa reefu mucaan tokko jaartii hangaasaa jechuudhaan si waamee ture. Humna gara wajjin naasee illee hin beeka. Dhiira caaltu. Nutis mee sanuma mirkaneeffatuudhaaf jaalala hangaasaaf qabdu akkamitti ibsita? Hangaasaan akkamitti siif deebisa silaa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تين أعوذ بالله نالة الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا ربي بلا تبوس. أنا خيستر رويس خيسا فودا والله بلوكين سيقودا. Ati siin bulooka jennaani muddamee bilbilaa jira bilbila jalaa kaasi. Gurra koorratti nage. دامي سقلي Intala Oromootiin ibsa akkali gaafa jettuun kana xiqqummallee hin kaanfattooti. أورمومان حليا النبيرت أورمومان بربادوان Haay maali boo maaliif? أنا أورمو ريتات يا سيسي أكاي سانجلا جتة سكارتو سيقولوا نو دلزون إرساميتي سلا ربي فيدن أورمو ريتات يا سيسي أكاي سانجلا جتة سكارتو سيقولوا نو Aboo isin lachuu nuuf hin taane dabraamee har'aaf. يا جرا كينيا أدرانوتي إجولة أبا جفار سنتك أنفني Tole harka fuune Dr. Abduuse. إباكا چومكا أبا كينياتين أكنوتي أبا جفار همنن وي Maali boo har'a oowwa tokko fuularraa si mul'ata? اتصال فنبو Mee Dr. Rabbuma keessanii jedhaati namittiin guddoon tokko maqaa Jimmaa balleessaa jirtiin irraa hidhadhaa jedhiin. wanti naam sadaamu wanti itti dhiyaatan kun Jimmaan bakka buutu warri amma fira siitaatan Suudi Arabiyaa keessa yookiin fira qabaachuu dandeessi. Dhugaa keeti kun Jimma bakka hin buutu. نجالتني وأنا نجالتني ونجال ديمتني تجنتني داتا مالي. إن كان فتو أتوبر دينا كوتي نافتني تو يونا غورسم مالي مالتو نبي بجتا
bareedina kootti naafaniitiyyuu akkana na godhan jettaa yaa xurii. Ati maqaa jimmaa nyaachuudhaaf rabbiin si uume jaarraa 21 keessa la'anatullah aleek. Ani sin jibbeen jira ishee ani sin hin jaalladhu. Argaa keessa nuun fedhu ani. Duqeetaa mullaa. Namitti inni maraatte boo mana yaalaa geessudha furmaan. Yaa niitii nana yookiin ijoolleen ollaasii rabbii rasuuliidhaati birrii yoo ta'e guruuppii hiinee gargaarra akka isiin hidhamtu mana yaalaa mustashifaa achii geessaati haa yaalamtu mataan sii nagaa miti niitii kun meerra namni fidaadati uummata Oromootti dhaamsan dhaammadhuun qaba. Midira duqeetaa. Midira kaysii. Saroota jechuudha bariseen. Aftaamuu lamummoo jechuudha bofa afaa jalaa jechuudha. Jawaarii eessaan taayyee qaqqaba. Waan ajaa'ibaati. Maqaan ishee eenyudha gaasilaa? Akkamitti ati nama taate gabbaate nama arrabsite? Maqaan isii tokkitti sandaama otuu hin taane. Eenyudha ree maqaan ishii? Immaammaa Cabbee maqaan kan keessan inni kabajaadhaa kana. Mee immaammaa Cabbeen kun silaa yeroo kanatti maal godhuu qaban jettee yaaddaati? Dullattiin akka keetii yeroo kanatti qamisiisii uffattee uffata babal'aa uffattee wada'attee sagaddee du'aa isii kadhataa hamma rabbiin kenneef shaqqalattee biyya galtee dullacha jaarsaa wayii qabatti malee laayivii irra maal abbaa keetii iyyi taate. Na dhorkuu hin dandeessan mirga kan kooti. Dhugaa jette garuu isheen tun shamarran jimmaa maqaa balleessitee jirti beeytaa? Ofumaa keessanii isinitti kolfamaa raabara. Isin har'a gaafa dudullattii kanaa fuutanii ijoollee jimmaa qaqashtii ijoollee shamarran jimmaa bulguu kana bakka buuftanii shamarran jimmaa ittiin arrabsuu barbaaddanu hin qaanfattanu. Warri ergasii jimmaan jibbanu sababa dullattii kana har'a suuraasii kan gadhiifamu bareedduti jimmaa sabboontuu intala abbaa maalii jettee maqaa jimmaa xureessisiisaa jirtu warra dullattii kanaati jechuudha. Barsanuu sandaaboo jettee himatti. Sandaaboo jettee gaafa isin himattu du'anna qaba. Kun sandaaboo maaliiti rabbi eessaa fe'amtee dhufte dabuubiin. Dhugaa ilmaan abbaa Jifar safuudha beekuu fuula kana keessas baay'ee babbareedu bar. Hin beekamtii kun wanta kanaa warra fidamtee dabuubii irraa aysuusuudhaan facaafamte. Eessaa fidarree yaaboo? bara 1977 zabana sabaa sabaatti beelli ummata fixu taankiidhaan fe'amanii dhufanii facaafamaa turan dhoqqee haaranuudha. Warra akkasiiti kan jala deemee sheer godhu maaltu sin dhibe haa dubbattu jedhu dhiira bulguubuu jalee tokko jira. Nuti laayivii irratti waggaa baay'ee turre warri fakkaattonni si jala deemee sheerii nama dhibbaa wayi haa xiqqaatu namni dhibbi jechuun bulguun tokko maqaa jimmaa bakka bu'aa amma warri jala deemee sheer godhu. Ijoollee siin xuriin shamarranis xurii akkasii warra xuriin irraa dhaabbate maqaa jimmaa balleessuuf jimmaan keessa warra qaaruu shilingii birrii 7 bitamtee dhuftee jala deemtee shoor gootee nuti jimmaan bakka buuna isin bakka hin buutan jettee nurratti duultee nu warra ijoollee abbaa Jifar Oromoo faana dhaabbannee maqaa keenya eeggannuu jettu gaafa siin xiqqeessitu ijoolleen keenya ijoolleen jimmaa bakka na buuti warri jettanu mee yaada keessan kun bakka isin buuti taanaan isinuu namaa miti jechuudha. Shamarran keenya warri jimmaadha jala deemtanii sheer gootu atis bulguu akkasii warra birrii 7 bitame qofa. Dhugaa jette namni nama akkanaa kana jala deemee itti muddi jedhuun hundi isaaniitu diina Oromooti malee silaa Oromoo ta'anii nama Oromoo walitti qabee arrabsu kana jala deemanii waan isheen jettu waa sheer hin godhan ture. Eeda halkan irraa sa'atii 9tti akka asiitti sa'a 9 akka suudiitti sa'atii 10tti liivii irra teesse nama arrabsiti. Suusii itti taasiftani isintu jala fiffiiga isintu sheer godha isintu maqaa jimmaa xiqqeesse rabbi sina xiqqeessu abbaa Jifar arrabsiiftani. La'anatullah alayka yaa warra jala deemtee dhiiras taatu shamarran itti muddi yaa maaloo abbichuu jaallachuun kan kee mirga keeti jaalladhu. Jawaariin arrabsuudhaaf wanti nuti jimmaan bakka si buufannee jawaariin arrabsi jawaariin xiqqeessi siin jenne hin jiru isinitti maa turre yaa immaamma habajaan ta'a laayivii dhiisaa yoo dandeessan dalagadhaatii waan rabbi isiniin jedhe galaatii yoo heeruma dhabdan ta'aati maatii keessanii dhoqqee hara maqaan hin nyaatinaa. Jimmaan sababa keetiin arrafamuu qabu. Sababa keetiin paartiin abbiyyiin namni ijoollee keenya jibbuudhaaf abbiyyiin jibbaa jirra sababa fokkattuu kana. Ijoolleen abbiyyiin jaallatanu sababa fokkattuu abbichuu koo zinnaashiyyee wayyiyyee jetti ati siin xuriin kun afaan keetiin abbiyyiin gizee hunda faarsituuf ijoolleen abiyyii jaallatanu. Kuno ijoolleen ergasii abbichuu jaallatanu sababa afaan kee bukoo kanaan halkanii guyyaa abbichuu koo zinnaashiyyee yenee fiqir jettee ganda nama arrabsituuf of tuffatanii abbichuullee jibbuuf deemu sababa kee. Dhugaa jette khalaadawwan kanneen waliin eenyutu abiyyi deeggaroosuma nama Oromoodhaaf kan yaadu ta'e. Ana sukkaara dhibba nagale yaa ummata kutaa biraa nu dhagaha. Nuti ummanni jimmaa Oromoo ni kabajna Oromoo faana jirra dudullattoota warra laayivii irraa bahanii nama arrabsanu bakka hin buufanne takka. Takkitti nama bakka fokkattuun akkanaa jimmumaan fakkaattu bar.
Yebo jimma fokkata kanaan qabu dhugaan isinitti hima. Jimmaan fokkata kanaas hin horsiifne mee ilaala. Abbaa Jifar ilaala. Ilmaan isaanii ilaala warra dhugumaan Oromoo qulqulluu taate bulguun akkanaa liivii irraa iyyitu fofokkattuu dhumti jimmaan bakka buutu hundisi. Fokkattuun hundisi jimmaan bakka buutu warra liivii irraa iyyite maqaa jimmaa akka waa jimma xabaqaa taasifate. Hundaafuu mee biliileedhaa wajjin gaafiif deebii goona. Mee sababa abiyyi jimma ta'e qofaaf Oromoo jimmaa Oromoo biraa irraa maaltu adda baasa jettaati? Yaa uummata Oromoo, uummatni Jimmaa uummata kutaa 11 irraa wanti inni adda ta'e hin jiru. Dhugaa keeti Oromoon hundi obbaleeyyanii garuu ijoolleen tokko akka waan jimma Oromoo hin ta'initti abiyyi sababaa jimma ta'eef irratti duulama jedhanii shira abiyyi dhossuuf Oromoo addaan qoodaa jiran. Abiyyiin jimma bakka hin bu'u. Uummata Jimmaa keessa kan baay'atu kulloodha warra buna funaanuu dhufanii biyya Jimmaa keessatti afan. Har'a afaan baratanii kan kaadireen illee isaan kaadireen mootummaa illee isaan. Dhugaa keeti wanni akkasii jiraatu wanni ragaa namaaf ba'u Oromoota Jimmaa maaliif paartii biraa deeggartan jechuudhaan qeerroowwan baay'ee hidhanii tumaa jiru. Kan nama ajaa'ibu kaadiroonni qeerroo hidhuu fi doorsisuu jiran kan kutaa 3 fi kutaa 4 baratan. Dhugaa rabbi isin hima. Qajeelaan namni qajeelootti waa barreessu hin jiru. Dhaggeeffadhu. Uummanni Jimmaa hin gowwomina. Duutii biyyaa hojii hirriba jedhan. Dhaggeeffadhaati. Sirna kana sirna gabroonfataa kana kan balaaleffataa jiru uummata Jimmaa qofaa miti. Oromoo kutaa 11tu balaaleffataa jira. Oromoo kutaa 11tiyyuu hin barbaadu sirna kana. Diina keessanii adda baasaa beeka. Dhugaa jette duuti biyyaa wajji hirriba jedhama. Oromoon sirna mililik kana biyya Oromoo irratti fe'uuf deemu jibbe malee abiyyi akka hin jibbin sirritti beekamuudha qaba. Abiyyi ammoo Jimma malee Oromoo Jimmaa bakka hin bu'u. Tole galatoomii amma ammoo warra Oromoo Jimmaa Oromoo biraa irraa adda baasuuf halkaniif guyyaa hojjechaa jiru tokko waliin turtii taasifnaa atis nagaan nuuf jiraadhu. Daawwattoonni keenya kabajamoo fi jaalatamoonis ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Hayyeeboo maaliif dhufte har'a? An partii badhaadhinaati. Nama partii badhaadhinaa deeggaru yookaan badhaadhinaa wajjin gaafa badhaadhinni qilintoo seene badhaadhinaa wajjin qilintoon seena. Karaa quba qabaadha. Haa ta'u garuu kan isin beekuu qabdan dhimmi amman dubbachaa jiru dhimma badhaadhinaatii dhimma kaafaa otuu hin taane. Maaliif dhufte yoo siyaasaa hin ta'in? Dhimma Jimmaa biyya kooti. Namni biyya ofiin jaallanne haadha ofiin jaallatu abbaa ofiin jaallatu jireenya ofiin jaallatu. Sobduuna alatullaahi alayka. Waan bareeda jette namni yeroo biyyi isaa tuqamu taa'ee ilaalu waa namaa miti. Ittiin boonna. Garuu waan amma jette kana nuuf barreessi katabadhu. Mee ijoolleen Jimmaa ijoollee akkamii nutti himi? Jimmaan naamusa beeka. Jimma ilmii qaba. Waan jette kana katabaa deemgaa. Jimma quraana beeka. Jimma seera beeka. Jimma heera beeka. Itti fufimee hayyee. Jimma naamusa beeka. Jimma kabajaa beeka. Jimma kabajaa qaba. Katabatu hin dagatin gaa katabi. Wanta ati asii olitti jette kana hundumasaa Oromoon hundi ni beeka. Garuu warri maqaa Jimmaa balleessaa jiru siifi fakkaattawwan akka kan keetiiti. Waan nuti siin jechaa jirru kanas nuuf katabaa obsaan dhaggeeffadhu. Yaa ilmaan gantu warreen farshoo immoo dhaggeeffadhu katabi dhaggeeffadhu sumaa jechaa ture. warroon haraq gaafati dhalattu haraqiin mataadhaa gadi akkansitti namni basmaam peechon tiyan chur champ jette harkaan kakkatabaatuma waan jette kana dhaggeeffadhu. Baga daakame baga cabe rakkoon qabu. Ijoollee Jimmaa na cabsette miti ijoolleen Jimmaa si cabsuu bira darbsee ganaa si cafa maaliif Jimmaan si caccabsuu miti si abaaruu miti ganaa si ajjeesa ganaa si qala ganaa si fannisa quba qabaadhu kana dirqama keessii kana gurra keetti naa kaa'e. Sababni ati akkana jetteefis intalti sabboontuun Biraanee jedhamtu takka harki ishee rukutamee turuun ni yaadatama. Akka harki ishee dhahame kan dubbatte Biraaneen ijoollee nuti Jimma ifiin jettuun akka ta'e dubbatteeti turte ati garuu deebisaa san as keessatti deebisaafii jirta. Jimma wiliidha si fannisaa wiliidha si ajjeesa jechaa ni jirta. Haa ta'u ammoo reefu achi olitti Jimma safuudha qabaa Jimma kabajaadha qabaa jechaa turte. Duuba atiin kun anamma Jimma moo je'eef gaafadhu. Silaa ijoollee Jimmaa tan dhugaa taate ati wanni godhuu qabdu. Osoo atiin kun ijoollee Jimmaa Abbaa Jifar tan dhugaa taate osoo intala tanatti baatee haala saniin hin arrabsin dubbii san ishiirraa mirkaneeffatuu qabda ture. Haa ta'u ammoo haala fokkotaadhaan siifi fakkaattonni kan kee arrabsaa turtan. Isheenis lammata laayifii dhuftee viidiyoo marte. Sababa sanitti namoota baay'ee achi keessatti arrabsaa turte. Waan an siin jechaa jiru kana katabataa deemu. Yeroo sanitti ati immoo siifi fakkaattonni kan kee ishee kana daranuu aarsuu bira kuttanii inumaa viidiyoo keetiin qaba jechuudhaan maqaa balleessuu cimsitanii itti fuftan. Viidiyoo nama biraa isheedha jettanii maqaa daranuu balleessitan. Wanti isin gootan waa kana qofaa miti.
mucaa sabboonaa ilma abbaa Jifar kan qeerroo gummaa jedhamus haala adda ta'een irratti duultan. Sababni isarratti duultaniifis dubbii san mirkaneeffatuudhaaf intala sanitti bilbilee laayivii irratti haasofsiisaa ture. Akkasitti inni ishee afeeree dubbii jirtu uummata dhageessisuun sun daranuu isinitti ibidda qabsiifte. Sababaa saniifis isinillee mucaa san irratti duultan. Sanuu jechoota baay'ee irratti roobsuudhaan arrabsaa turtan. Waan fofokkottuu silaa namni liivii irratti hin jennellee jechaanii turtan. Haa ta'u ammoo waan jette keessaa kan fudhanne Jimma yoo arrafame qofa namatti bu'aa jette. Wanni ati jette sun kana dhaggeeffadhu. Jimma sabiin isii tuqu. Harkaan katabataa dhaggeeffadhu gaa. Sababii ati Jimmaan arrabsite qofaaf malee paartii kaafaa deeggartee badhaadhinaa deeggarteef miti. Ijoolleen Jimma paartii badhaadhinaa deeggartee kaafaa deeggartee wanti si lolan sun jiru. Quba qabaadha. Namni kanaaf immoo dirqama paartii koo deeggaruu qabda sin jedhu gowwummaadha doofummaadha kan sammuun qabu. Kana bira darba. Engadda intala tokkitti san daaboo arrabsaan ture miti reen. Isin arrabsaa jira. Rakkoon qabu. Fokkattuudha miti. Fokkattu keenya nutti arrabsaa jira. Nutti ofiin arrabni keenya jaraaf gorsa. Fokkataa keenyaaf arrabni gorsa. Kalaas. Kanama dhibu garuu akkuma atuu jette Jimma arrafamu malee nama hin tuqu. Osuma uumaan balleessin yoo arrafameewu maaliif hin arrafame jedhee qorata malee akkanumatti ka'ee deemee nama hin arrabsu. Namoonni ani Jimma ifiin jechaa jalqaba nama arrabsuu qofa osoo hin ta'in waan diinni Oromoodhaan hin feene jechuun nama dhalate isaaniitu quba hin qabne haala fokkotaadhaan arrabsan. Namoonni haala saniin ijoollee Jimmaatiin bakka bu'a jedhee gabbahee ilmaan Oromoo arrabsaa oolaa bulu namoota muraasa. Namoota muraasa sanneen keessaa tokkosii. Harka kan keetiin katabataa deem. Akkuma ati jette paartii badhaadhinaatiif jecha Jimma namarratti hin duulu jette. Dhugaa kan keeti Jimma kabajaa qaba. Garuu ammoo akka ati Jimmaan bakka hin buune ragaa viidiyoo kan kee keessaa waan ati dubbatte sitti finna. Harkaan katabataa dhaggeeffadhu. ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንደሌለም ከምታደርገው ሰውየው ማን ነው? አንደኛው ጀዋር መሐመድ ነው። ሁለተኛው በቀለ ገርባ ነው። ሶስተኛው ዳውድ ኢብሳ ነው። ዳውድ ኢብሳና ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባ ያለበት ቦታ መገደል አለባችሁ የአማራ ልጆች። Gaafni jalqaba siifi fakkaattonni kan ka'e maqaa Jimmaa arrabsiisuu eegaltan gaafaati viidiyoo kana marte jechuudha. Hoggaana dhaggeeffattu harkaan katabataa deema. Sababiin Jawaar Mohaammed arrabsitanii isaatu bataskaana gube jettanii akka habashaan kijibaan Jawaar maqaa balleessaa turte dhugaadha jettee daranuu duula irratti bantuuf dibbee tumaafii turtan. Rabbiin dhugaarraa karrabane barcuma irraa waliif kaan malee dhugaa irraa waliif hin kaan. Wanni isin akkasitti Jawaar Mohaammed irratti duultaniifis sababii inni shira mootummaan kun irratti shireefi sirna mootummaan kun Oromoo irratti fe'uuf deemaa jiru jibbee paartilee Oromootti akka dabalamuuf deemu dubbate maaliif Jawaar biyyi dhiisee paartii biraatti dabalamaaf qofa cimsitanii isarratti duuluudhaan Jawaariin hangafee obbo Baqqalaa Garbaatis maqaa yaamuun osoo Daawit Ibsaa isinirraa hin hafin isaantu biyya jeeqaa jira akka bakka argamanitti ajjeefamuu qaban jechuun hanga dandeessan afaan Oromootiin iyyitanii afaan Amaaraatiinis hayyoota Oromoo maqaa balleessaa turtan. Amma viidiyoon sun waan baay'ee dheeratuuf asirratti gadi hin lakkifne. Haa ta'u ammoo viidiyoon ragaadhaaf lafa taa'u jira. Inumaa waan biraa dhiisii namicha ilmaan Oromoo lafarraa duguuge kan Mililik jedhamu inni kun nama maaliif jibbitan nuun jechaa turtan. Jabaadhu katabadhu waan jette san hunda. እስከ መቼ ነው ቀሮ ትላለህ? እስከ መቼ ነው ቀንና ማታ ቀሮ ኦሮሞ እስከ እና ለአንተ ኦሮሞ ብላበት ኦሮምኛ ባክ ምን አይነት ሰው ነው? እስከ መቼ ነው ጀዋር መሐመድ አሜሪካ ከሄድክ ቀሮ ኦሮሚያ ከመጣም ቀሮ አገርም ከመለስ ቀሮ አርሲም ከሄድክ ቀሮ ሐረርጌም ከሄድክ ቀሮ እንዴት እስከ መቼ ነው ቀሮ የሚጠራው? አይበቃም በቃ ቀሮ እንዳትበይ። አብይ አህመድ አማራ አጎቴ ነው ምንድነው? እስከ መቼ ነው ይሄ ፋርነት? ቆይ ምኒልክ ማለት ሰው አይደለም? አማራ ማለት ምንድነው? ሰው አይደለም? ትግራይ ማለት ሰው አይደለም? ሁላችሁም ሰው ናችሁ። ሰው በሰውነቴ መከበር አለበት። ቢታሙስ ሚቲ ቢታሙስ yeroo kanatti Oromoon obsa fixatuudhaan ilmaan Oromoo kutaa Oromiyaa hunda keessa jiran kutaan Jimmalleen osoo hin hafin jechi huulloo jedhu qeeqa uummata Oromoo tahee gabbe huulloon tun waan taate isinumaaf dhiifne. Itti saalfanne moo? Oromummaa kee qalinyaan wareenya galtuu immoo kaleessa as jala deemtanii waan ijoolleen jettu isin Jimma bakka hin buutan jetta utuu Jimmaan taatu asirratti baatee utuu Jimmaan taatu kuulloo Jimmaa kan jette nama raasitu kuulloon Jimmaa hudduu ofii afaanin si arraabsistu. Sababiin sunis sababa isin jalqaba duula Oromoo irratti bantaniif. Ilmaan Oromoo kan Jimma keessa jiran ammoo yeroo isin duula san bantan Jimma maqaan balleessinaa jechuudhaan isin qeeqaati turan. Haa ta'u ammoo isin duulli keessan daranuu cimee itti fufe.
arrabni keessan kan akkasitti finiinee feesbuuka irra yaa'u kun oromoota jimmaa oromoota kutaa biraa irraa adda muruuf tattaaffii cimaa akka isin gootan namatti agarsiisa. Jechoonni isin fayyadamaa turtan keessaa jajjaboon abiyyi sababa jimma tahee qofaafi jechuudhaan akka oromoon jimmaa kophaatti abiyyiin iyya kophaatiin laaltuuf carraaqaa turtan. haa ta'u ammoo oromoon abiyyiin kan jibbeef sirna mililik sirna nama nyaataa sababii abiyyi oromoo irratti fe'e qofaafi. Ammas taanaan oromoon sirna isaa hin fudhatu. Tasumallee kana hin manaaminaa. Dhugumatti yoo kan oromoo qulqulluu kan taatan taate ilmaan oromoo jimmaa ilmaan oromoo biraa irraa adda baasuudhaaf hojjechuu kana dhiisa. Yoo abiyyi akka isin oromoo adda qooddaniif feesbuuka irratti isin bobbaafates nuti hin beeynu garuu isinumaatu beeka. Garuu dursee kan oromoota jimmaa maqaa balleessuuf irratti hojjechaa jiru siifi manguddoota tokko tokko akka ta'e sirritti isin hordofnee ragaa gaa'ii farkaa qabna. Kanaaf jecha wanni nuti ilmaan oromoo hundi akka beekan barbaannu ijoolleen kunniin jimmaan akka bakka hin buunee fi warra maqaa jimmaa balleessaa jiran ta'uun beekamuudha qaba. Ilmaan oromoo jimmaa ilmaan abbaa jifaaris hamma dandeessanitti ijoolleen kunniin akka maqaa keessaniin hin daldalle godha. Hamma dandeessan ofirraa ugguruuf yaala. Kuni dhaamsa obbolummaa kan nuti isiniif qabnudha. Tole gaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophii keenya kanarraa waa baay'ee hubattan jennee abdan. Yaada qophii keenya irratti qabdannuuf katabaa waliif qooduudhaan ijoollee kanneen biraan gahan dhaamsa keenya. Hamma qophii biraa qabannee isiniif dhufnutti nagaatti nuuf tura. Share, like, subscribe godhaa isiniin jenna.